Makaba kan ilmaa kan furu qullu waaqayyo tokkon amin. Jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuustiin akkam jirtu kam yoo nageessanii amin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifama kaballeessa keenya akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti hin eegamin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Odeewwan koo akkuma fuula iskiriinii kanarratti argaa jirtanii guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu gaaffiiwwan namoonni adda addaa waa'ee haadha keenya Maariyaamii irratti kaasan irratti wajjin haasofna jechuudha. Isa kana keessatti waa'ee haadha keenya Maariyaamii irratti ilaalchi adda addaa akka jiru hundi keenya iyyuu hin beekna. Ilaalcha san immoo akkamitti ilaalti manni amantaa Ortodoksii isa jedhu jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa gaaffiin namoota adda addaa yookiin amantiiwwan adda addaa wanti isaan jedhan keessaa inni tokko dubroo Maariyaam erga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga deesseen booda ijoollee biroo qabdi. Abbaa warraa ishee Yoosefidha. Yoosefiidhaaf ijoollee isheen godhattee hin jiraa jedhu. Isas akka ragaatitti kitaaba qulqulluurraa wantoonni isaan nuuf eeran hin jiru. Mee fakkeenyaaf gaaffiiwwan yaada kitaaba qulqulluu keessa jiru wajjin haa ilaallu. Inni jalqabaa wangeelaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti akkana jedha. Elsaabeet erga ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabri'eel Waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naaziriit jedhamtutti gosa Daawit kan ta'e Yoosef nama jedhamu kan kaadhimamte kan maal taate kaadhimamte gara durbaa tokkotti ergame. Maqaan durbaa kanas Maariyaam jedhama jedha. As keessatti kaadhimamte inni jedhu waan eerame waan jiruufi dubroo Maariyaam Yoosefiidhaaf kaadhimamtee jirti. Boodatti garuu immoo haadha manaa taatee fi jirti jechuudhaan yaada kitaaba qulqulluu osoo hin hubatin warroonni fedhii isaaniitii warroonni guutaman ilaalcha biraatiin akka dubbachaa akka jiran hundi keenya iyyuu beekna jechuudha. Isa kanas immoo akka ragaatitti godhatanii isaan warkaasan keessaa inni biraa immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 25 irratti inni hanga isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre yookiin hin beekneedha. Isa biraat irratti immoo inni ilma hangafaa inni jedhus hin jira jechuudha. Kitaaba kanarratti hangafaa erga jedhamee ijoolleen quxisuun immoo hin jiraatu jedhanii warroonni hiikatanis hin jiru. Inni biraa hanga kan jedhu as keessatti eeramee jira waan ta'eef erga hanga jedhamee achiin booda erga gooftaa keenya Kiristoos erga deesseen booda Yoosefiidhaan wal bartee jirti yookiin wal qunnamtiin saalaa raawwatee jira jechuudhaan ilaalcha isaanii hin kaasu. Ijoolleen isaan immoo yookiin Maariyaamiin Yoosefiif deesseef ibsuudhaaf immoo akka ragaatti ammas wangeelaa Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 31 irraa kaasaniitoo maal jedhu kunoo haati kee obboloonni kees ala dhaabbatanii jiru jedha. Obboloonni kee inni jedhu kuni obboloota Yesuusii jedhaniitoo akka ragaatti dhiyeeffatu. Inni biraas immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irrattis ammas akkana jedha. Kana booddees Yesuus haadha isaa obboloota isaatii fi bartoota isaa wajjin gara mandaraa Qafarnaa'umitti gadi bu'ee jedha.
Isa kana keessatti illee obboloota isaatii fi bartoota isaa waan jedhee fi adda baasetu jira jedhanii gaafii hin kaasu. Inni biraa immoo Yaaqoob, Yoosefii fi Simi'oonii fi Yihuudaan obboleessa isaa miti. Obbolootiin hundinuu as nu bira jiru miti jedhanii wangeelaa Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 55 irratti warroonni Ahuudotaa gooftaa keenya Kiristoos yeroo isaanii hamatanii ragaa baanii jiru. Kanas akka ragaatti fudhanna jedhaniitoo ragaa kana nuuf dhiyeessu. Inni biraa immoo Yaaqoobiin obboleessa gooftaa irraa kan hafe duuka bu'oota warra kaan keessa tokkoyyuu hin argine jedha. Innis immoo Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti eeramee waan jiruu fi inni kun hundi isaatuyyuu ragaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos obboleewwan qabaachuu argisiisa jedhaniitoo akka ragaatti nuuf dhiyeessu jechuudha. Kun garuu ragaa quubsaa akka hin taane kiristaanonni hubachuudhaan beekuudhaan dhugaa ishii ta'e adda baafannee deebuu akka qabnu hunda keenyarraayyuu eeggamaa jechuudha. እሺ ማቴዎ waaqayyoo gaafiiwwanii amma kaafne kan irratti wajjin haasofne jechuudha. Osoo kana hin haasa'iniin duramee maal jedhaniiti yaada isaanii maddisiisu kan jedhu obboleessa koo tokko paastarii haasofsiiseen ture. Waan kana irratti mee maal jedhu isa jedhu sanii dhaggeeffanneef nan bilbilee fi mee bilbila isaa akkam naguma nagaa galata waaqayyo akkam fayyaa jirtu waaqayyo kadhannaa ta'u andu alam jedhama maqaa keessan natti ibsuu dandeessu maqaa keessan garuu bilbila kana argadhe maqaan koo Balaay Kabbadee jedhama. Nuus Balaay Kabbadee hojjetaa wangeelaa jedhanii Mariam Adi Kaijuda Yesus Kristus erga boda lengkap saya ada juga gambar ini kita sana kita berkumpul ni akka jadi cuma hati kota Yesus Kristus erga desi dan fakatnya akka barreeffama keessa irratti argatetti isa dura osoo hin taane erga gooftaa Yesus Kristus erga deessiin boodatti ijoolleen qabdi isa jedhudha. Ijoolleen qabdi kan jedhu kun amma kitaaba qulqulluu irratti ragaa argachuu dandeenya. Inni biraa immoo Yoosefi abbaa warraa Maariyaamiti isa jedhu kitaaba qulqulluu irra hin jira. Inni biraa immoo obboloota kan jedhamanii
Yadda dhuguma obbolootuma gooftaa keenya Yesuus immoo akka kitaabni obboloota jedhan baay'eetu jira. Isa kaniin akkamitti ilaaltaniiti isa jedhudha gaaliin kooyi. Galatoomii sirriidha gaaffinkee. Inni duraa akka sagalee akka macaafa qulqulluutti dhiirri tokko dubartii tokko bareechuun wal quunnamtii godhu jechuudha akka sagalee waaqayyooti. Maatewos boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti Yoosef amma isheen mucaa isaa hangafaa deessutti ishee hin barre. Ishee hin barre jechuun sexual intercourse jechuudha. Amma isheen mucaa isaa hangafaa deessu. Kun isa tokko ta'ee jechuma kana keessatti immoo mucaa hangafa jechi jiru yeroo uumamu quxisuun immoo jira jechuudha. Common sense akkasumatti beeknaa jechuudha. Nama mucaa tokko qabu duwwaadhaani hangafa jennuun isa booda nama tokko jira jechuudha. Kun akka ragaa. Darbee immoo ilmaan fooniiti moo ilmaan obboleeyyan fooniiti moo obboleeyyan kan jiru tokko nagaafattanii turtanii gara wangeela Yohaannis boqonnaa 2 wajjin deemnaa. Boqonnaan 2 maal jedhaa? Wangeela Yohaannis akka tasaasee amma gaafila dura jira. Rakkoon qabu. Boqonnaan 2 lakkoofsa 12 maal jedhaa? Kana booddee Yesuus haadha isaa obboleessa isaatii bartoota isaa wajjin gara mandara Qifirnaahomitti jedha. Amma osoo obboloota isaa inni yeroo baay'ee obboloota jedha bartoota isaatiin. Kanaaf amma akka bartoota hin jirree fi sadanuu achi jiru jechuudha. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti Yesuus haadha isaatii fi obboloota isaatii fi bartoota isaa wajjin gara Qifirnaahomitti kana jechuun obboleessa jechuudha. Same to that Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 55 immoo warri seenaa isaa beekan warri ollaa ta'an dhalatee isaa beekanii mucaan kun kan Yoosefii miti haadha isaa namichi obboleessa isaa yeroo isaa Yaaqoob Yihudaa jedhamu miti jedhanii. Akkasuma Phaawulos akka Yaaqoob kun egaa obboleessa gooftaa ta'uu isaa immoo Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti ergamoota keessaa obboleessa gooftaa kan ta'e Yaaqoob qofan argee jedha. Kanaafuu ragaan mana gaggaan waan ta'eef nutti tola akka dubareedhaan garuu keessa deemtuu gadi qorannu waan ma'adii waan waliin. Eshi egaa yaa obboleewwan koo akka jedhanitti barsiisaa wangeelaa kun jechuudha. Balaa Kabbada jedhamu Maariyaam haati keenya ijoollee biraa hin qabdi isa jedhuu fi isaan maani iskiriin irratti isiniif amma kaa'e kana akka maddaatti yookiin akka ragaatti fudhatanii Dubroo Maariyaam ijoollee biraa qabdi jedhanii akka ragaatti dhiyeeffatu. Garuu gaafichi yookiin yaanni kun akka kitaaba qulqulluutti dhugaadha moo dhugaa miti isa jedhu san immoo adda baafnee nuti kiristaanonni ilaaluun hunda keenyarraa eeggamaa jechuudha. Maalidhaa fi yeroo baay'ee wanti hubannu wantoonni nuti akka amantaatti fudhachuu qabnu waan dhugaa irratti waan hundaa'ee fi jechuudha.
Mee hundaafuyyuu mee gara manni amantaa Ortodoksii maal jetteeti waa'ee kanaa barsiifti isa jedhu sanii adda baafnee beekuudhaa fi maal jedha kitaabni qulqulluun isa jedhu sanitti deemna jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti wanti hundi keenyayyuu hubachuu qabnu manni amantaa Ortodoksii kitaaba qulqulluu lakkoofsa 66 bichaarratti miti kan isheen hundoofte kitaabolee biroo isheen fudhattee hin jira. Inni biraa immoo seenaa ishee keessatti maaliifuu addan cinne waan ta'eef jechuudha. Addaan irraa eegalee yookiin guyyaa addunyaan tuni uumamte eegalee hanga ammaatitti wantoota jiran jechuudha. Akka galmee seenaatti addaan baaftee manni kiristaanaa hin qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf akka kitaaba qulqulluutti yoo laalle ergamoonni eessaa akka dhufan maalirraa akka uumaman yoom akka uumaman kitaabni 66 nuuf hin ibsu. Kana osoo amantoota birootillee gaafattanii hin deebisan isiniif. Ergamoonni yoom uumamanii maalirraa uumamanii osoo jenneetoo osoo gaafanne. Inni biraa immoo gooftaan keenya Yesuus maqaa isaatiif galanni haa ta'uutii erga biyya Gibxitti baqateen booda ergamichi kottu mootichi sun boqateera kottaa biyyatti deebi'aa jedheenira. Erga biyyatti deebi'anii hanga waggaa 12tti eessa ture Kiristoos? Maalu jechaa ture Kiristoos? Raajii raawwattaatu hin turre Kiristoos isa jedhuufillee immoo deebii nuuf hin qaban. Kanammoo manni kiristaanaa Ortodoksii garuu deebii quubsaa qabdi jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal hojjechaa akka ture ijoollummaa isaatitti maal gochaa akka ture adda baafteet nuuf ibsiti jechuudha. Osoo amma warra gaafii nu gaafatu kana jechuudha. Osoo nuti gaafii gaafannee nuuf hin deebisanii jechuudha. Nuuf hin deebisanii. Isa biraayyuu miti mana erga mana qulqullummaatti waggaa 12 Kiristoos erga mana qulqullummaatti haadha jalaa bade kan jedhu. Achiin booda immoo kitaabni qulqulluun inni nuuf eeru waggaa 30tti harka Yohaannisitti cuuphamee nuun jedha. Waggaa 12 hanga waggaa kanaatti eessa ture Kiristoos? Maal gochaa ture Kiristoos? Eenyu wajjin ture Kiristoos? Isa jedhullee immoo nuuf hin ibsan ammallee jechuudha. Hin jiru kitaabarra waan ta'eef jechuudha. Kitaaba isaan kitaaba 66 bichaa fudhanna warra jedhu irratti. Isa biraayyuu miti gooftaan keenya Kiristoos du'ee du'a moo'ee erga ka'ee boodatti hanga duukaa bu'ootatti mul'atutti eessa ture? Achiin booda immoo guyyaa 40tti ol ba'ee jedha. Hanga guyyaa 40 kana maal gochaa ture Kiristoos? Guyyaa 40 hanga guyyaa 50tti immoo maaltu raawwatame? Isa jedhullee nuuf hin ibsamu jechuudha. Wantoota baay'ee wantoota gaafii nutti ta'an baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u garuu manni amantaa Ortodoksii waan kana hundaafiyyuu deebii quubsaa qabdi jechuudha. Raajii dinqii gooftaan keenya Kiristoos addunyaa kanarratti raawwate osoo galaanni qalama ta'e yookiin halluu ta'e addunyaan tun immoo waraqaa taatee hin geessu jedha kitaabni qulqulluun. Raajii baay'eetu raawwatameera. Raajii baay'eetu dubbatameera jechuudha. Isa biraayyuu miti. Haati keenya Dubroo Maariyaam eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Abbaan isheetii fi haati ishee eenyudha? Jennee osoo gaafannee namoonni gaafii kanatti nu gaafatanii isuma Luqaasii boqonnaa 1:26 irratti ergamaa Waaqayyoo dubbate kana bichaa kaasuu jechuudha. Achiin booda eessa akka turte, eenyurraa akka dhalatte, eessatti akka dhalatte hin beekanii jechuudha. Kanaafiyyuu hin beekan yoo ta'e immoo seenaan isaanii seenaa adda citaadha jechuudha. Kanaafiyyuu manni amantaa Ortodoksii maal jetteeti barsiiftii isa jedhu sanii adda baafnee ilaaluun hunda keenyarraa eegame jechuudha. Walumaa galatti haati keenya Maariyaamin kan isheen dhalattee haadha ishee Haannaa fi abbaa ishee Iyyaaqeem irraa akka dhalattee seenaan mana kiristaanaa Ortodoksii ni hima jechuudha. Kun garuu kitaaba qulqulluurra hin jiru. Kitaabolee manni amantaa Ortodoksii fudhattu irratti garuu kaawameeti jira jechuudha. Isa kana bichaa miti dhaloota 6
of duuba deemaniitoo abboonni akka barsiisanii ifaa jechuudha. Haa ta'u garuu Haannaa fi Iyyaaqeem warroota dhala dhabanii Waaqayyotti bu'aa warroota turan akka ta'an. Guyyaa tokko garuu aarsaa dhiyeessanii aarsaadhaaf immoo aarsaan isaanii mucaa yookiin mucayyoo yoo arganne mana qulqullummaa keetitti galchinaa jedhanii Waaqayyoodhaaf aarsaa waan dhiyeessaniif Waaqayyoon immoo intala isaaniif akka kenne. Intalli tun immoo Maariyaam akka taate Maariyaam waggaa 3 erga guddisaniin boodatti mana qulqullummaatti akka galchan. Yeroo sanitti hoogganaan mana qulqullummaa sanii abbaa cuuphaa Yohaannis Zakkaariyaas waan tureef Zakkaariyaas waadaa kana fudhate jechuudha. Waadaa kana fudhatee ofitti qabee mana qulqullummaa keessatti guddisaa akka ture. Mana qulqullummaa keessattis erga guddattee ergamaan Waaqayyoo itti dhufee nyaata kennaafi akka ture seenaa mana kiristaanaa keenya keessatti ni barsiifama jechuudha. Kanaafiyyuu haati keenya Dubroon Maariyaam waggaa 12 mana qulqullummaa keessatti akka guddatte waggaa 3 maatii biratti akka guddattee fi gaafa waggaa 15 immoo guutteetoo gaafa jettu yaanni biraa akka madde. Maaliifuu akka seenaa kaakuu moofaa keessatti kitaaba yoo ilaalle wantoonni orgaman jiru. Mana qulqullummaatti wantoonni orgama waan jiranii fi wantoonni obboleewwan keenya irratti immoo ji'a mul'atu kuni ishee irratti illee mul'ata waan ta'eef ishee irratti immoo yoo mul'ate mana qulqullummaa nu yaalaa ni xureessiti jechuudhaan akka isheen achi baatu hin taasisanii. Booda garuu lubni Zakkaariyaas adaraa fuudheera waan ta'eef bakka gochuu waan wallaaleef Waaqayyootti kadhannaa dhiyeessee Waaqayyoon immoo kadhannaa isaatiif immoo mukkoolee walitti qabee akka jedheeni mukkoolee kaniin immoo walitti qabee mukkoolee kanarratti erga kadhannaa taasiseen boodatti isaan dura garuu mukkooleen kun namoota haati warraa jalaa booqatan. Warroota jaarsolii manguddoota warroota ta'an yaadaan bilchaataa warroota ta'an naamusa warroota qaban adaaraa nyaachuu warroota hin dandeenye walitti qabii erga jedhaniin boodatti maqaa isaanii mukkoolee kanarratti barreessee mana qulqullummaa keessa kaa'ee erga kadhannaa taasiseen boodatti ganama mana qulqullummaa yoo seenu mukni maqaan Yoosef irratti barreeffame habaaboo akka baaseedha jechuudha. Itti manni kiristaanaa kan isheen himtu jechuudha. Kuni seenaa mana kiristaanaati jechuudha. Kitaaba isa sanarratti immoo yaa Yoosef Maariyaamiin eegi inni jedhu akka barreeffame muka sanarratti jechuudha. Mukicha kanallee immoo maalidha fakkeenyummaan isaa yoo jetteef manni amantaa Ortodoksii uleen fakkeenya Dubroo Maariyaamii jedhu. Taansuudhaan immoo firiin fakkeenya cimina amantii Maariyaamiiti akka argisiisudha. Inni biraa immoo habaaboon jechuudha. Habaaboon hojii gaarii akka ta'e argisiisa yookiin amantii ishee akka ta'e argisiisa. Inni biraa immoo jechuun firiin jechuudha. Fakkeenya waaqa da'uu isheeti jechuudhaani. Beektonni mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii waan kanarratti gadi qabanii too hin barsiisu jechuudha. Egaa akka kitaaba qulqulluu irratti kaadhimamte inni jedhu kuni maal mul'isa isa jedhu san immoo adda baafnee haa beeknu. Akkuma hawaasa keenyaatti jechuudha aadaa uummata Oromootittis olaallee mucaan tokko intala tokko kaadhimate yoo jenne fuudhe jechuu miti. Fuulduratti fuudhuudhaaf kaadhimateedha malee fuudhe jechuu miti. Isa kana keessatti yookiin fuudhuu danda'a dhiisuus danda'a jechuudha. Akka tasaa kaadhimatee waliigaluu yoo hin dandeenye dhiisuu danda'a jechuudha. Yoo waliigalan immoo yoo waliigalte immoo yoo qabaatanii fuudhuu danda'a. Kanaafuu kitaaba qulqulluutti kaadhimamte jedhe malee fuudhe hin jenne yookiin abbaa warraa Dubroo Maariyaamis hin jenne kaadhimamte. Eenyudhaaf kaadhimamte? Yoosefiidhaaf kan kaadhimamte jedheeti
ka'e jechuudha. Akka kitaaba qulqulluutti kaadhimamte inni jedhu suni hiikkaa isaa yoo ilaallee jechuudha. Kaadhimamte jechuun hiikkaan isaa jechuudha. Hiikkaa manni amantaa ortodoksii waan kanaaf nu ta'e kaadhimamte jechuun eeguu, tiksuu, gargaaruu jechuudha. Eeguu, tiksuu, gargaaruu jechuudha. Kanaafidha Sillaaseen Yoosefiin filatee qulqullummaa isaa waan beekuuf Waaqayyoon akka dubroo Maariyaam eeguudhaaf maal godhe jechuudha. Isheetti haadha keenya Maariyaamii Yoosefitti kennan jechuudha. Osoo kun hin taane maaltu dhufa isa jedhu san immoo ayaan akka seera Israa'elootaatti dubarri takka osoo hin horuminiin dura yoo manatti deesse dhagaadhaan rukutamtee ajjeefamte waan ta'eef dubroo Maariyaam immoo hafuura qulqulluutiin ulfoofte waan ta'eef namoonni kun immoo ilaalchi kun isaaniif hin galle waan ta'eef dubroo Maariyaam ajjeesuu danda'uuf jechuudha. Haati keenya Maariyaamin immoo Yoosef mana Yoosefitti waan galteef haadha manaa Yoosef godhanii waan laalaniif Maariyaam irratti maaliin godhanii ajjeechaa hin raawwatanii jechuudha. Kun iccitii hafuurri qulqulluutiin raawwatame jechuudha. Kanaafiyyuu abboonni mana amantaa kana waa'ee kanaa yoo hiikan maal jedhu eeguudhaaf gargaaruudhaaf Yoosef akka inni kana raawwatuudhaaf akka itti kennamedha. Abbaan mana amantaa abbaan Hiriyaaqoos akkana jedhu yaa durbee hoo Yoosefiif kan kaadhimamtee wal qunnamuu fi miti qulqulluu ta'ee akkasi eeguuf malee jechuudhaan hin dubbatu jechuudha. Umriidhaan immoo walitti hin dhufan. Inni jaarsaadha, inni manguddoodha. Isheen immoo daa'ima waggaa 15 jechuudha. Akkamitti yaadamaayyuu jechuudha. Akkamitti yaadamu, akkamitti hubanna, akkamitti ilaalla. Kanaafiyyuu hundi keenyayyuu gara laphee keenyatti deebi'uu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu kaadhimaa jechuun kitaaba qulqulluu keessatti iddoo garaagaraatti nuuf kaa'amee jira. Ni haalaallu maal jedhaa qulqullichi Phaawulos akkana jedha ergaa isaa lammaffaa warra Qorontoosiif yoo barreessu boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti mee akkana jedha. Hiikuma kana jechuudha waa'ee laallamni nuti kaadhimamte inni jedhu kun waa'ee fuudhuutiin ganaa fuuldura fuudhuutiin malee fuudha jechuu akka hin taane erga hubannee boodatti immoo kitaaba qulqulluu keessatti waa'een kaadhimamee akkamitti barreeffamee isa jedhu sanii haalaallu akkana jedha. Amma kan isinii kenna irratti caqaa isinii kenna irratti ani akka durbaa amanamtuu Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaafan isin kaadhimachiisee jedha. Isin kaadhimachiisee Yoosef jechuudha. Haadha keenya Maariyaamiin eeguudhaaf tiksuudhaaf akka ta'e malee akka fuudhuudhaaf hin taane asirratti immoo qulqullichi Phaawulos ani akka durbaa cimtuu amanamtuu Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaafan isin kaadhimachiisee wannan tureef akkuma Waaqayyo inaafu anis nan inaafaa jedha. Maal jechuudha? Nu heerumsiifachuudhaaf Kiristoositti isin kaadhimachiisee jechuudha. Maal jechuudha? Akka kitaaba qulqulluu akka isaan hiikkatanitti nu heerumsiifachuudhaaf jechuudha. Akkasii miti yaa kiristaanotaa. Kanaafuu Kiristoos akka mana tokkichaatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimachiise yoo jedhu inni abbaa hundumaa kan ta'e samii fi lafa kan uume mootummaa isaaf akka isin eeguuf Kiristoositan isin kenne jechuusaati. Mootummaa isaatiif akka nu eeguuf akka nu kunuunsuuf gooftaan keenya Kiristoos yeroo nuti cubbuu raawwannes
akka inni nu qulqulleessuuf akka humna nuuf laatuuf Kiristoos tani isin kenne jedha malee nu heerumsiifachuudhaaf akka hin jenne kana ilaaluu qabna jechuudha. Inni biraa immoo kitaaba Hosee irrattis akkana jedha. Kitaaba Hosee raajicha boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Ani yeroo hundumaaf yookiin bara baraaf kan koo akka taatuuf si kaadhimadheeraa qajeelina dhugaa jaalala ho'as argisiisuudhaan kan koo si godhadhaa amanamummaa argisiisuudhaan kan koo isin godhadhaa yookiin isin kaadhimadhaa atis ana Waaqayyoo kee bartee ni hubattaa jedha. Maal jechuudha rees irratti Waaqayyoon uummata kanneen fuudhe jechuudha. Obboleewwan koo akkas jechuu miti. Kitaaba qulqulluu hafuura Waaqayyootiin hubachuu qabna malee akka fedha keenyatti hubachuu hin qabnu. Amalummaadhaan Waaqayyoon kan fuudhus kan heerumus akka hin taane hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Waaqayyoon si kaadhimadheeraa kan koos si godhadheera jechuun maal jechuudha? Cubbuu akka warra Saadoomii fi Gomoraa biyyattii sana keessatti raawwachaa waan turaniif eekkamsa itti roobsee ture. Boodas garuu Waaqayyo waamicha dhiifama uummataaf dhiyeesse kana booda isin hin balleessu, isin kan kootii, kaadhima kootii, isin godhadheen jira, isinan kunuunsa, isinan eegaa jechuudhaaf Waaqayyoon uummataaf waadaa akka seene nu argisiisa jechuudha. Ammas wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti immoo akkana jedha. Erga jarri biyya isaaniitii sokkanii immoo kunoo ergamaan gooftaa tokko abjuudhaan Yoosefitti mul'ate. Ka'e mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii biyya Gibxitti baqadhu. Mootichi yookiin Heroodis mucicha ajjeesuudhaan waan barbaaduuf hamman sitti himutti achuma turii jedhe. Asirratti haadha manaa kee hin jenneen. Haadha manaa kee hin jenneen. Kanaafiyyuu kitaaba qulqulluu haala hin taaneen hubachuu akka hin qabne obboleewwan keenya hundi isaatiiyyuu ilaaluu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu kaadhimamtee inni jedhu kun eeguudhaaf, gargaaruudhaaf, tiksuudhaaf akka ta'e immoo ragaadhaan nutti immoo argisiisee jira. Wajjin biyya Gibxii keessa deemeera Yoosef. Hin eegneere eegee jira. Biyya Gibxii keessatti mootichi sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf yeroo barbaadutti jechuudha. Kana hunda isaatiyyuu akka raawwatee akka jiru raawwateera. Wanti jedhameen illee hojiitti jijjiiree akka jiru hubachuu hin qabne jechuudha. Kanaafiyyuu wanti hubachuu qabnu jechuudha. Kaadhimamtee Yoosefiidhaaf yoo jedhamu Yoosef akka eeguuf, Yoosef akka kunuunsuuf, Yoosef akka gargaaruudhaaf dubroo Maariyaam Yoosefiidhaaf kennamte malee akka ilaalcha biraatiin akka hin taane hundi keenya iyyuu hubachuu hin qabne jechuudha. Isaan kanaaf immoo isa kana wantoonni nu dhugoomsan jedhanii isaan wantoonni kaasan hin jiru. Isaan keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 25 irratti akkana jedha. Ilma ishee hangafaa hanga deessutti hin beekne yookiin hin barree jedha. Hangafa erga jedhametti quxisuun ni jira waan ta'eef dirqama waan ta'eef jedhanii immoo ilaalcha biraatiin warroonni kaasan jiru. Hanga kan jedhu illee hanga deessutti jedha. Achiin booda baree jira, beekee jira jechuudhaani ilaalcha biraa akka ragaatitti hin kaa'u jechuudha. Mee maal jechuudha? Ilma hangafaa ishee hanga deessutti ishee hin barree himni jedhu kuni maal jechuudha? Maal argisiisaa isa jedhu sanii wajjiin halaallu. As keessatti himoota sadiitu jira. Hangafa kan jedhu jira, hanga kan jedhu jira, hin beekne yookiin hin barree inni jedhus immoo hin jira jechuudha. Maal jechuudha? Hangafa jechuun akka kitaaba qulqulluutti hangafa jechuun maal jechuudha? Yoo jennee jalqaba irratti gadaamessa haadhaa banee yookiin kan saaqee bahe jechuudha malee quxisuun dirqama jechuudha. Hangafa yoo jedhamu jechuudha. Mee fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 2 irratti akkana jedha.
ijoollee Israa'elootaa biratti nama keessa beelladoota keessaas garaa haadha isaa kan banu hangafa hundaa naaf qulqulleessii inni kan kootii jedhe Waaqayyo. Beellada keessayis namoota keessayis gadaamessa haadhaa duursa jechuudha. Kan bahe hangafa akka jedhamu ragaa nuuf hin baay'ee jechuudha. Kanaafiyyuu hangafummaan qoxosuun jiraachuun dirqamaa miti jechuudha. Qoxosuun jiraachuus danda'a, jiraachuu dhiisuus danda'a waan ta'eef kun akka ragaatitti hin dhiyaatu jechuudha. Haa ta'u garuu namoonni baay'een waan kana akka ragaatti waan hin dhiyeessanii fi wanti kun sirrii akka hin taane hundi keenyayyuu hubachuun hunda keenyarraa eegamaa jechuudha. Maaliifuu hangafummaa ibsuudhaaf qoxosummaan jiraachuu qaba. Dirqama kan inni jedhu suni akka hin jirre hundi keenyayyuu beekuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo hangafummaan Kiristoos maalidha? Hangafaa maaliif jedhame Kiristoos? Akka foonitti yaadaa jirraa? Hangafummaa akka namaa kanaatti yaadaa jirraa? Hangafummaan Kiristoos maalidha? Hangafummaan isaa hoo maalidha? Mee isa jedhu sun immoo akka kitaaba qulqulluutti wajjin haa ilaallu. Maaliifuu namoonni baay'een osoo kitaaba qulqulluu hin hubatiin, kitaaba qulqulluu hin beekin ilaalcha adda addaatiin waan deddeebi'aa wanta jirruu fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18tti hangafummaan gooftaa keenya Kiristoos maal akka ta'e hin ibsa jechuudha. Ilma ishee hangafaa yoo jedhamu kitaabni hangafa isa jedhu kana akkamitti ibsa yoo jennu uumamuu addunyaa kana dura kan ture, addunyaa fi uumamtoota keessa jiran kan uume waaqa jalqabaa fi uuma hin qabne Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos deesse jechuudha. Hangafa jechuudha. Addunyaan tun osoo hin uumamin jechuudha. Hangafa kan ta'e Kiristoos akka ta'e nuuf ibsa jechuudha. Ammas immoo gooftaan keenya dhaloota lama akka qabu beekamaadha. Addunyaan kun osoo hin uumamin haadha malee abbaa irraa. Addunyaan kun immoo erga uumamee abbaa malee haadharraa akka dhalate hundi keenyayyuu hin beekna jechuudha. Kanaafiyyuu hangafummaan Kiristoos dirqama quxisuun jiraachuu qaba kan jedhu kuni Kiristoosidhaaf hin hojjetu jechuudha. Ammas Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Lubbuu kaasuuf aangoo nan qabaa jedha. Lubbuu kaasuudhaaf aangoo nan qaba. Inni aangoo hin qabu Kiristoos jechuudha. Kiristoos hangafa kan ta'e isa kanaadha jechuudha. Malee akka ilaalcha keenya hiikuu hin qabnu. Lubbuu koo anaan gargara baasuuf aangoo nan qabaa jedha. ስለዚህ maal jechuudha? Kan lubbuu kaasuu, ajjeesuu, jiraachisuu hangafa kan ta'e eenyudha? Kiristoos abbaa keenya akka ta'e ilaaluu qaamna jechuudha. Inni biraa akkan jedha. Ilmi obboloota isaa baay'ee jidduudhaa hangafa ta'uudhaaf jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti hangafa ta'uudhaaf. Nuun immoo obboloota kan jedhamne Kiristoos fooniidha. Maaliifuu foon dubroo Maariyaam waan fudhateef Kiristoos nuun hariiroon uumamee jira. Ilmaan namaatiin hariiroo uumamee jira. Ilma namaa kan fayyisu qaamni biraa, humni biraa waan dhabameef Waaqayyo qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi Kiristoos foon namaa uffatee nama ta'ee jira waan ta'eef nurraa qooddateera jechuudha. Obbolummaa qabnaa jechuun karaa foonitiin obbolummaa akka qabnu argisiisuudhaaf jechuudha. Inni biraa immoo Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti akkana jedha. Inni hundumaa dura ta'uudhaan jalqaba irratti warra du'an keessaa hangafa ta'ee ka'ee jira. Osoo Kiristoos hin kaanee warra du'an sun hin kaanii turan. Garuu jalqaba eenyu ka'e? Kiristoostu ka'e. Kun hangafummaa isaa argisiisuudhaaf jechuudha malee ilaalcha amma namoonni haasa'aniin akka hin taane kiristaanonni hubachuu qabnaa jechuudha. Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa hangafa ta'ee ka'eeraa jedha. Ergaa Qorontoos ergaa isaa tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa hangafa ta'ee maal ta'e ka'ee jira. Kun hangafummaa gooftaa keenya
Kiristoosii argisiisaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan hundi keenyayyuu hubachuu akka qabnu hunda keenyarraa eegame jechuun hangafummaa inni jedhu sun dirqama qoxosoon jiraachuu qaba inni jedhu sirrii akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos jalqabumaayyuu Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irrattis kunoo durbini ulfoofti ilmas ni deessi maqaa isaas Amaanu'eel jechuudhaan ni moggaasti maqaan isaa Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Fooniin jechuudha. Foon isheerraa qooddateedhaan ilmaan namaa wajjin akka jiru gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama ta'ee Waaqni jechuudha. Waaqni foon namaa uffatee ilmaan namaa bilisaa akka baasee beekamaadha jechuudha. Waaqayyoon kanaafidha kan Yoosefis hirriibaa isaatii ni dammaqee akkuma ergamaan isaa ajajee ni taasisee kaadhimaa isaas ni fudhatee hanga ilma ishee hangafaa deessutti ishee hin barre. Maal hin barre laata kan jedhu san immoo booda waliin laalla. Hanga kan jedhu kan immoo maal jechuudha? Amma immoo hanga inni jedhu kuni maalidha isa jedhu immoo haalaallu. Hanga inni jedhu hiikaa lama qaba. Hanga kan jettu jechuudha yookiin hamma jechuu dandeenya. Yeroo tokko tokko hanga jechuu dandeenya. Hanga kan jedhu hiikaa lama qaba. Inni jalqabaa hanga xumura hin qabnee fi hanga xumura qabudha. Hanga xumura qabudha jechuudha. Kanaafuyyuu hiikaa kaniin wajjin ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu keessatti akkana jedha. Nooyi guyyaa 40 booda foddaa doonii isaa banee quraas gara addunyaatti erge. Innis ba'ee bishaan hanga lafa guututti hin deebineedha. Innis ba'ee bishaan hanga lafa guututti hin deebineedha. Erga guuteen booda deebi'e jechuudha. Erga gogeen booda dhiifama. Innis ba'ee bishaan hanga lafarraa gogutti hin deebineedha. Erga bishaan gogeen booda hin deebi'e jechuudha. Hin deebine. Kuni kan dhuma hin qabnedha. Hanga dhuma hin qabne akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Inni biraa mee fakkeenya wanta lamaan halaallu. Hanga dhuma qabu. Hanga dhuma qabu mee halaallu. Hanga sitti himutti Gibxi taa'ii jedhe. Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13tti ergamaan Waaqayyoo Yoosefiidhaan hanga sitti himutti Gibxi taa'ii. Achiin booda maal ta'e? Deebi'ii jechuudha. Hanga jedhamee ta'e murtaa'ee jira. Isa nama tokkoon hanga ani dhufutti iddoo kana taa'i gaafa jenne ergani ani dhufee hin deemtaa jechuudha. Hiikan isaa jechuudha. Hanga inni jedhu kun jechuudha. Inni lammaffaan immoo isuma amma seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti bishaan lafa irraa hanga gubutti achis jedhe yookiin hin deebine inni jedhu suni isa dhuma hin qabne akka argisiisu jechuudha. Inni biraa immoo halaallu. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti immoo akkana jedha. Intalli Saa'ol Meelkool hanga duututti hin deenye jedha. Intalli Saa'ol Meelkool hanga duututti hin deenye. Erga duuteen booda hin deeche jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti hubachuu akka hin qabne hubachuu qabna. Hanga jedhu kun maal jechuudha? Isa jedhu sanii hiikuudhaa fi akka kitaabni qulqulluun hanga jedhutti maalidhaa? Wantoonni kun hanga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos deessutti Yoosefiidhaaf hin galle jechuudha. Wanti kun hiccitii itti ta'ee jira. Maaliif hin beeku kana dura? Kan itti kennamtee dubroodhaa. Daa'imaadha akka kunuunsuu fi akka eeguu fi isheen nama biraa wajjin waliin qunnamne wal bira hin geenye garuu immoo ulfoofteerti. Yeroo kana inni eegsuudhaaf yeroo barbaadetti maqaatu na badee osoo ani waan tokko hin godhin waan tokko hin raawwatin maqaan koo ana bade jedhee yeroo inni dhiyeessuudhaaf barbaadutti hafuurri qulqulluun immoo ergamaa Waaqayyoo ergee Yoosef Dubroo Maariyaam kan ulfoofte akka ati yaaddetti miti.
akka ati hubattetti miti isheen hafuura qulqulluudhaanii jechuudhaanii ibseefi jechuudha hubachiiseefi jechuudha. Hanga kan jedhamte hanga iccitiin kun itti himameera. Iccitii kana garuu hanga isheen gooftaa keenya Kiristoos deessutti ergamoonni samiidhaa bu'anii yeroo isheedhaaf sagadan dinqii adda addaa yeroo raawwatu argee hubatee jechuudha. Argee hubatee jechuudha. Hanga jechuun isa san akka ta'e kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo bare hin beekne inni jedhu sun immoo maal jechuudha? Isa jedhullee haa ilaallu. Maal jechuudha? Warroonni obboloowwan keenya isa kana keessatti maal jedhanii fudhatu? Erga gooftaa keenya Kiristoos erga deesseen booda dubroo Maariyaam inni ishee erga deesseen booda Yoosefiidhaan wal barteerti wal bira geesseerti jechuun akkuma obboleessi koo inni duratti haasa'etti jechuudha. Walqunnamtii saalaa raawwatanii jiru isa jedhu jedhaniitoo hiikkatu jechuudha. Inni hin barre yookiin hin beekne jedhu kun akka kitaaba qulqulluutti hiikkaa lama qaba. Meesaa sanii wal bira qabneetoo haa ilaallu. Inni jalqabaa hubatee galeef jechuudha. Hubatee galeef hin beekne kan jennu suni hubatee jira beekee jira jechuudha. Beekeera hubateera. Ani fakkeenyaaf amma hanga maatiin koo dhufutti waan kana hin barre yoon jedhe maatiin koo erga dhufe immoo meeshaa kana natti mul'isanii waa'ee meeshaa kanaa bareen jira jechuudha. Hiikumti isaatu jechuudha. Akka kitaaba qulqulluutti garuu inni biraa immoo walqunnamtiidha. Inni jedhullee inkaa wajjin mee haa ilaallu. Seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. Nooyi daadhii wayinii dhugee machii keessa yeroo dammaqu waan mucaan isaa xiqqoon yookiin kaama isa irratti hojjate ni bareera. Amma kana jechuun ilma isaa wajjin walqunnamtii saalaa raawwate jechuudha. Miti yaa obboleewwan koo waan mucaan sun raawwate gocha mucaan sun raawwate ilmi isaa jechuudha. Yeroo inni machaa'etti obboleewwan kuuwwan uffata tuffisanii inni kaam garuu itti kolfe waan ta'eef itti kolfuusaa hin baree jechuudha. Hin hubatee jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hubachuu qabna. Inni biraa immoo hiikkaan biraa wal argee wal qunname yookiin qunnamtii saalaa raawwatee jechuudha. Hiikkaan biraa jechuudha. Isa sun kun hin kaa kitaabni qulqulluun maal jedha? Addaam Hewaanin baree jedha. Maal jechuudha? Addaam Hewaan bira ciisee wal qunnamtii saalaa raawwatee jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti. Kanaafiyyuu hanga ilma ishee hangafaa deessutti ishee hin barre jechuun isaa wantoota kanaaf. Inni jalqabaa Yoosef dubroo Maariyaam gooftaa da'uu isheetiin bifti ishee ni jijjiiramaa ture waan ta'eef ishee hin barree ture. Akkuma fuulli Musee ife sana haadha keenyas bifti ishee hin jijjiirama waan ta'eef iccitii kanaa hin barre isaaf hin galle wanti kun dinqii itti ta'ee jira waan ta'eef hin barre kan jedhame kanaaf. Inni lammaffaan immoo raajiin dubbatame haadha Amaanu'eel ta'uu ishee hin barreedha. Dinqiiwwan garagaraa raawwatamanii mul'atanii hanga arguttis eenyu akka taate ishee hin barree ture. Gooftaa deessii isa raajoonni dubbatan hin deessii isa jedhu san hin barree hin hubannedha jechuudha. Kanaaf inni biraa immoo Yoosef maqaa kaadhimamuu ergamaa ishee ta'ee filatamuun isaa iccitiin isaa maal akka ta'e hin barre. Yoosef filatameera. Maaliidhaaf akka filatameeyyuu hin barree ture Yoosef. Eebuu bichaadha bakka kaayoon isaa. Maaliidhaaf natti kenname wanta jedhame hin barre. Booda garuu erga deesseen boodatti makaraan adda addaa rakkoon adda addaa dubroo Maariyaamitirra yeroo ga'u ishee wajjin rakkoo garagaraa argee ture. Yeroo isheen ulfooftetti haadha keenya Maariyaam
kunuunsuu bichaadha malee wajjin makaraa hin argine ture. Booda garuu makaraa isheen wajjin argee ture. Biyya Gibxii wajjin deemee ture. Baraa keessa deemee ture. Makaraa hin taane argee ture. Kanaafiyyuu obboleewwan koo wanti hubachuu qabnu kitaaba qulqulluu haala hafuura qulqulluun nuuf jedhameeni hubachuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo Yaaqoob, Yoosef, Simi'oon, Yihuudaan obboloota isaa miti warroonni jedhanii eetu kun eetu dhugaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 illee kana booddee Iyyesuus haadha isaa, obboloota isaatii fi bartoota isaa wajjin gara mandara Qifirnaahoomitti gadi bu'ee jedha. Kunis waan sirriidha. Maalidhaafi yoo jettan maalidhaafi yoo jettan haadha isaa jedha. Obboloota isaa immoo kan jedhaman ijoollee Yoosefidha. Ijoollee Yoosef yeroo haadha keenya dubroo Maariyaam hin fudhatiniin duratti haadha manaa qabaa ture. Haati manaa isaa jalaa buqattee ijoolleen kuniin kan Yoosefidha. Yaaqoobis, Yoosefis, Simi'oonis, Yihuudaanis ijoollee eenyuti? Ijoollee Yoosef. Gooftaan keenya Kiristoos immoo mana Yoosefitti guddate waan ta'eef obboleewwanii jechuudha. Kitaabni qulqulluun waa'ee obboleewwanii iddoo adda addaatti ni haasa'a, ni dubbata jechuudha. Isas booda wajjin ilaaluu hin dandeenya. Kana jechuun dirqama obboloota isa jedhu nun jechisiisu jechuudha. Kunoo haati kee obbolaan kees alaa si gaafachaa jiru jechuudhaan gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosin hin gaafatan. Kana jechuun Yoosef wajjin kan guddatanidha jechuudha. Yaaqoob, Yoosef, Simi'oon, Yihuudaa barattoota obboloota jechuudha. Kunniin ijoollee Yoosef akka ta'anii hubachuu qabna jechuudha. Kiristaanonni barattoota warroonni jedhaman immoo adda baasee gooftaan keenya Kiristoos warroota duuka bu'oota biraati jechuudha. Warroota mana tokkotti gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos wajjin hin guddanne warra gooftaan keenya filate jechuudha. Duuka bu'ummaadhaaf warra filate akka ta'anii hubachuu qabnaa jechuudha malee isaan kuniin dirqama gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos wajjin obboloota kan jedhu hin argisiisu. Akka kitaaba qulqulluutti meeqanii obboloota jedhamanii haalaan fakkeenyaa fi Museen ijoolleen biyya tokko obboloota akka jedhamu. Ijoolleen biyya tokko keessa jiran obboloota akka jedhamu. Museen yeroo jabaatetti gara obbolootatti dhufee rakkinni hojii isaanii ilaalee nama Misrii yookiin Gibxii obboloota isaa kana ta'an nama Ibrootaa yommuu rukutu argeedha. Seera ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti. Kana jechuun Musee wajjin warra dhalatan jechuun garuu ijoollee Israa'elii warri jedhaman suni Museedhaan maal jedhamanii jiru? Obboloota jedhamanii jiru jechuudha. Inni biraa immoo namoonni maatii tokko keessatti guddatan akkuma gooftaan keenya Kiristoos ijoollee Yoosefii duraanii wajjin akka guddate jechuudha. Maatii tokko keessatti warroonni guddataman obboleewwan akka jedhamanis seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti nuuf hin kaa'a jechuun akkana jedhu. Abrahaam Looxinaan akkana jedhu. Nuyi obboloota waan taaneef anaa fi si jidduutti jedha. Anaa fi si jidduutti. Obbolootaan jechuudha. Obbolootaan miti dhiiga waan qabanii jechuudha. Dhiigummaa qabu dhugaadha. Garuu obboloota akka hin taane hubachuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo warroota fira warra ta'anillee obboloota akka jedhaman ni hubatame jechuudha. Aaduma biyya keenyaa keessattuu jechuudha. Fakkeenyaaf seera lakkoofsa boqonnaa 20 lakkoofsa 14 irratti maal jedhaa? Ergaa Museen Qaadees gara mootii Edoomitti ergamoota akkas jedhee ergeedha. Obboleessi kee Israa'el akkas jedhaa. Obboleessi kee Israa'el akkas jedhaa jechuudhaan kun warroota
warroota fira ta'an akka argisiisu nu argisiisa jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti amantii tokko keessa warroonni jiraatan hundi isaaniitu obboleewwan akka jedhamanii ni ibsaa jechuudha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos obboleewwan hin qaba yoo jennu foon haadha keenya dubroo Maariyaam irraa fudhateedhaan obbolummaan keenya waan ta'eef ijoollee Yoosef wajjin guddatanidha jechuudha. Inni biraa immoo kitaaba qulqulluu keessatti ibsee ture Galaatiyaa boqonnaa 1:19 irratti Yaaqoobiin obboleessa gooftaa irraa kan hafe duuka bu'oota warra kaan keessaa tokkoyyuu hin argine jedha. Yaaqoobiif lamatu jira akka kitaaba qulqulluutti jechuudha. Adda baaseeti Yaaqoobiin ilma Yoosefii san kan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos wajjin mana tokko keessatti guddate akka ta'e argisiisuudhaaf Yaaqoob jedhee adda baasee jechuudha. Kanaafiyyuu kiristaanonni hundi keenyayyuu haala kanaan hubachuu qabna jechuudha. Isa dhumaata irratti gaafa nuti qabeetu yeroo guduunfamamedha. Kuni haati keenya dubroo Maariyaam yoo deesses yoo da'uu baattees iccitii foon uffachuu gooftaatii wanti walitti fuudhu. Gooftaan keenya Kiristoos kaayyoon isaa inni jalqabaa ilmaan namaa fayyisuudhaaf. Ilmaan namaa fayyisuudhaaf foon ilmaan namaa uffachuudha. Kun akka gaafiitti illee wanta dhiyaatu iyyuu miti. Wanta jireenyaan illee walitti nu fidu waan taaneef haala saniin haa hubannu jechuudha. Haati keenya Maariyaamiin waan deesseef illee immoo hin kabajamtu jechuu hin dandeenyu. Maaliidhaafuu Waaqayyotu ishee filate jechuudha. Horuun heerumuun illee immoo Waaqayyotu eebbisee kaa'e. Wal horaa baay'adhaas kan jedhee Waaqayyoodha jechuudha. Garuu dhugaan jiru maalidha waan jedhuuf haasa'aatu jirra malee wanti kuni dubroo Maariyaam irratti dhiibbaa fida jechuu keenya miti. Osoo gooftaa keenya Kiristoos hin dayiniin dura ta'ee isa dhugaadha. Iccitiiwwan foon uffachuu ni cabsee jenna. Amma garuu erga gooftaan keenya erga dhalateedha. Erga jedhamee dubroo Maariyaam ijoollee biraatis deessu nu rakkoo wanti fidu hin jiru. Wanti hubatamuu qabu garuu dhugaan jiru akka kitaaba qulqulluutti maalidha? Dhugaan jiru akka kitaaba qulqulluutti dubroo Maariyaam erga gooftaa hin dayiniin duras erga deesseen boodas durba akka taate kitaabni qulqulluun ragaa baha. Ijoollee biraatis hin qabdu. Ilmi ishee tokkichi gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos bichaadha jechuudha. Kanaaf immoo raajiin dubbatamee jira jechuudha. Hisqeel boqonnaa maal jedha? Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa 2 irratti immoo raajichi dubbatameera jechuudha. Raajichi dubbatamee Hisqeel boqonnaa 44 jechuudha. Hisqeel banattu Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa maal jedha? Boqonnaa tokkorraa kaasetan sin yennoo jedha. Kana booddee namichi deebisee gara karra iddoo qulqullaa isa gara duubaa isa gara bahaa biiftutti garagalutti nageesse. Karichis cufamee ture. Kuni kan agarsiisu dubroo ta'uu ishee haati keenya dubroo Maariyaam. Amma nuti qiddaasee keessatti maal jedhu abboonni gara bahaa biiftutti garagaraa jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Bahaa biifturraa immoo maaltu baha? Ifatu baha. Kan akka mana kiristaanaa keenyatti bahaa biiftuudhaan kan fakkeeffamte dubroo Maariyaamidha. Ifti sun immoo Kiristoos, ifti addunyaa Kiristoosidha jechuudha. Kanaafi karichis cufamaa ture. Maal mul'isa kuni? Dubrummaa haadha keenya dubroo Maariyaam. Akkuma ergamaan Waaqayyoo gara durba tokkotti ergame maqaan durba kanaas Maariyaam akkuma jedhee Maariyaam akka durba turte nuuf ibsa jechuudha raajiin kun. Ammas immoo itti fufee
waaqayyo anaan karri kun cufamee haa taa'u malee hin banamin. Maal ta'e ta'u cufamee haa taa'u malee maal ta'in hin banamin. Waaqayyo gooftaan Israa'el achitti waan ol galeef namni tokko illee achiin ol hin galin. Dubroo Maariyaam dubrummaan ishee osoo hin cabin gooftaan keenya Kiristoos iccitii waaqummaatiin gadaamessa ishee keessa bule jechuudha. Gadaamessa ishee keessa bule. Ammas akkas jedha laala. Namni tokko illee achi ol hin galin. Erga galeen boodatti gooftaan keenya Kiristoos namni biraa galuu akka hin qabne jechuudha. Kanaaf inni cufamee haa taa'u jedha. Inni cufamee haa taa'u. Maaliidhaaf bara baraaf cufamee haa taa'u. Amaariffaan akkana jedha. Amaariffaan isin haa dubbisume maaliidhaa adda baasee dubbata garuu Oromiffaratti hiika adda addaa waan itti kennamuu fi hubachuun nu rakkisuudha danda'a jechuudha. Kanaafuu iccitiiwwan kaniin haala kanaan hubachuu qabna jechuudha kiristaanonni. Hisqeel isiniin jedhee Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa tokkorraa kaasee ወደ ምስራቅም ወደሚመለከተው በስተቀኝ ወዳለ ወደ መቅደሱ በር አመጣኝ፣ ተዘግቶም ነበረ። እግዚአብሔርም ይሄ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም፣ ሰውም አይገባበትም፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል። waaqayyoof galanni haa ta'u. Kuni maaliidhaaf dubbatame? Isa jennu Dubroo Maariyaamiidhaaf dubbatame. Lakki Dubroo Maariyaamiif hin dubbatamne yoo nuun jedhan eenyuudhaaf dubbatame? Lakki mana qulqullummaa biraatti jira yoo nuun jedhan mana qulqullummaa kamtu cufameetu har'a gaheelee akka nutti argisiisa. Kanaaf raajiin dubbatame tokko immoo hin raawwatamu waan ta'eef kuni qaxxitaa Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa tokko hanga lamaatti waa'ee Dubroo Maariyaamiitiif akka dubbatame kiristaanonni hundi keenya hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf Dubroo Maariyaam osoo hin deeyin duras durba turte, yeroo ulfooftes durba turte, yeroo deesseen boodas durba turte jechuudha. Kun iccitii waaqayyootiin ta'edha jechuudha. Humna waaqayyootiin ta'ee waaqayyoota ishee filatee waaqayyoota ishee kabajee Dubroo Maariyaam sanyii namaa keessaa Haannaa fi Iyyaaqeemirraa dhalattee Yoosef immoo akka eeguuf akka tiksuuf kennamtee fi Yoosef immoo erga iccitiin kun kan isaa galee erga gooftaa keenya Kiristoos erga deessee booda akka ta'e hubachuu qabna. Yoosef immoo Dubroo Maariyaam osoo hin fudhatiniin dura haadha manaa qaba. Haati manaa jalaa buqattee ijoollee baay'ee qaba. Gooftaan keenya Kiristoos ijoollee kanii wajjin guddate waan ta'eef ijoolleen kun immoo obboleewwan jedhamanii isaanis Yaaqoob, Yoosef, Simi'oonii fi Yihuudaa akka ta'an hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u isiniin jedha. Araarsummaan haadha keenyaa ergamoota hunda keenya wajjin haa ta'u. Amiin. Waaqayyoon haa galatoomu. Waan kana wajjin haasofnee wajjin akka nu jennu